rakkoo resoursiin qabu. Asitti waa'ee konfliktii asoo maaltu fide jedhee. Isammoo siyaasa addunyaa yeroo dubbiftee siif gala. Barnoonni akkas jedhamus jira moo? Lakkiin jiru. Ani yeroon qo'annaa koo xumuru beekumsa waliigalaaf kanan dubbise irraa qo'adheen. Yuunivarsiitii yeroon galus na gargaara. Ahaa, inni kun si ga'uudinnaan gaafa yuunivarsiitii deemtuufis jettee qo'atta? Egaa yeroo fi umurii yoo qabaanne ga'uun keenya nafu. Fakkeenyaaf ati yuunivarsiitii seentee maal qo'achuu barbaadda? Ani moo? Eeyyee yaaddeen beektu moo? Beeka. Biizines maanaajimentiidha. Maal qabeenya hooggantuu qabda moo? Lakkiin qabu isaan fida jetteeti. Garuu gara fuulduraatti qabeenya mataa kootii gaafa horadhu isaaf na gargaaruu danda'a jedheen. Maaliin balleesse? Nakkiuma. Amma gara ji'oogiraafiitti. Conflict of resources. Conflict of resources osoo hin taane natural resources and conflict of resources. Sanumaadha. Sifa ta'u jedhee amma taafuuf. Tole. Kamariyaako. Siif jira maal irra kilabiin hin jiru? Jechuun koo uffannaan kee kan namni kilabii deemu uffatu miti. Yeroo hundumaa kilabii deemuun jira jetteetu qarshiin isoo na dheesse. Galata isaa kan mattillee qabattee boqotta. Kan barnootaa qo'attee xumurtee maasuu sama dubbisuutti kaate? Amma yoo naatti qo'achaan ture. Dadhabnaan refresh of gochuuf kan eegale. Qonna kan itti refresh gootu inumayyuu kan biraan dubbisuudhaani. Kun asoosama dabar. Kanaan dura mana barnootaa keessaa mucaa akkuma keenyaa ajaa'ibu tokkotu ture. Dubbisee yeroo dadhabu hiriyoota isaa walitti waamee geemii taphanna jedha ture. Maarree maal isaatu si ajaa'ibe? Hin taphanna jedhee kan inni hiriyoota isaa waamu cheezii ture. Hiriyoon isaa cheezii taphattu maaliif hin dubbistu ittiin jedhu turan. Kanaaf atis akka sanatti taate jechuuf himoore? Maarree qo'annaan dadhabe jettee goota asoosama dubbistuudha miti. Siifa ta'u. Hiree egzaamiin dhiyaatee ga'uudhaaf torbee 2 qofaatu hafe. Maarree? Nan hojjechisiistu? Jechuun koo nan achisiistu? Yoomillee taanaan kana hin godhu. Maaliif? Yoo barbaadde siin qo'achiisa. Akkanaaf hin galleessoo beektuu moo? Akkas jettee sammuu kee cufteeti malee namni kamiyyuu yoo qo'ate inuma galaaf. Isa kana immoo gammee irraa bartee? Gidduu kana kilaasii booddee oolmaan keessa wajjin ta'eera jedheen. Gammee jettee waan yaadachiiste. Har'oo sun qo'achiisaa jiru. Yuunivarsiitii seentee maal qo'achuu barbaadda jedhee gaafadheen ture.